Kalbutti sinitti himnee marruu birbattanii guyyaa sodaa kana namni mana bahee manatti galaa jedhee saajitti galii hidhamee namni mana bahuu dhabee sodaatee mana gale kana du'a keessummaa keennaa du'a nama aalima keennaa ilmaan sheeka aalimaa abbaan isaanii aalima irraa naaf fudhatanii warri asii baatan firri marruu ulfaadhaa guyyaa keessan bareedaa kan addunyaa rabbi isinii haa bareechu guyyaa galtii kaatellee nu maraa kaatimaa ta'e nu maraa rabbi waliin nu haa tolchu maatiin teessan maatii barakaa isinii haa taatu umriin keessan umrii barakaa haa ta'u qabeenyi keessan qabeenya barakaa haa ta'u aksidena namni sodaatu ka makiinaa tahitti ollaa tahitti ka ilmaanii tahitti ka qabeenya keessa sodaata maraa rabbi irraa hijaaba isinirraa haa godhu khayrii malee hamtuu rabbiin galtee akkana rabbiin isinirraa haa qabu ulfaadhaa qalatoomaa mana nagaatti nu galaa silaa osoo taaseyoon akka jaljalaa nu taate waan tokko tokko dhugaa maanguddoolee nu gaafatanii turanii shayini kun keessummaa nama maraati namni asitti du'e kaaya qabaa aadaa qabaa manni minisoota akkatti wal geeggeessu qabaa akkatti waliin geeggeeffannu qabna maa waan san nurraa dhiifta jedhanii maanguddoon nu gaafataniillee ulfaadhaa isinilleeni dhugaa nu gaafatanii harama nu gaafatanii kaleessa wal barsiifne aadaa kaleessa qabnu nu gaafatanii maanguddoo isinii sayyaaddanillee ulfaadhaa galatoomaa ammoo sheeyni waan isaanii dhukkubsan jira waa'ee masjida wahii dubbataa turanii inshaallah guyyaa tokko numatu yoo rabbi jedhe maslahaa laallee akkaataa maslahaatti waan isaan dhugaan itti yaadan san maatii wajjillee mari'annee akkamiin bakkaan geenna hawaasa kana duuba jira jechuun ni goona ulfaadhaa barakadhaa sheekalla kenna inshaallah.